Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenyaa lafa jirtanitti nagaa nu qabaadhaa isiniin jecha wantoota haaraadhaan gad dhufutti jirra. YouTube channel keenya subscribe nu gochuun irraanfatinaa isiniin jenna. Akkuma subscribe gootaniin YouTube kana namootaaf share taasisaa waliin facaasaa isiniin jenna. Wantoota haaraa koomedii fi baacoo garagaraa kana booddee asirratti ni argattu isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee fiilmichi koomediin guyyaa har'aa qabadhee gad isiniif dhiyaadhee jiru kuni maal fakkaataa waan jedhu walumaan ilaalla. Sagalee afaanichillee afaanicha Oromoo gatiin taa'ee fi akkuma wanti saawundii kiyya jala kaa'ee wanta kana dubbachuu barbaade. Koomediin egaa gaafa jalqabu manaa itti bilbilameetii bahaa kan jiru. Okay, mana jarjaraan itti bilbilameetii kan inni bahee garam akka deemuuf akka ta'e walumaan ilaalla. Jarjaraan kan bilbila kaasee egaa bilbila faana dubbateetii manaa kan ba'e. Erga manaa ba'ee booddee kophaa isaati kan inni karaarra jooraati jiru. Isaaf bilbilli isaa addan baatu, harkaaf bilbilli isaa addan baatu. Yeroo hundumaa kan karaarrattis otoo jooruu bilbilumaan haasa'a. Wanta tarii bilbilee manaa isa baasee isatu beeka waan ta'eef ammas deebisee bilbila dawwalaati jira. Deemaa jira. Karaa namoota keessatti kophaa isaa waan deemaa jiru fakkaata. Tarii lafa namoonni akkas guutan keessatti miira kophummaa kan namatti dhaga'amu maal akka nama taasisu. Egaa otoo deemuu amma taaksii wayii karatti dhaabee koreera. Taaksichi yaabbateetii ammas imala isaa karuma fuulduraatti deemutti jira. Jarjara sammuu isaa keessa jiru bira darbee miirri isaa akka isa keessa jiru shufeeratti waan hin dhaga'amne fakkaata. Egaan shufeerumaanis ariifadhu waan jedhaanii jiru fakkaata. Akka nama waa balleesse tarii yaadatti tibsan taala eeyyeen isuma ta'a. Egaa ammas karaadhuma deemutti jira. Taaksima keessa jira. Eessa deemaa jira laata? Halo. Alaikum salam. Mambo bro. Akkas jedhee bilbilaan haasa'aa jira. Mgonjwa tu bakka saa hii unatafuta bakka saa hii ajabaata wallahi. Tarii rakkoo isaa furmaata argateera laata? Sikuzi hapa niitia profesa. Profesa moja. Ammayyuu bilbilaan haasa'uu isaan dhiise. Sijui kama mtu profesa nisaidia kama daktari. Ergasii lammaatti bilbilaan kan nama haasofsiisu kun kan kophaa isaa kan nama doorsisu kun mudannoo akkamiidha laata? Wallahi sijui hapa yale anapata lakini mpaka siku 20 bana, siku 20 amatafuta ajabata. Amechoka sana. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya hundumti keessanuu bakka saa siku 20 amatafuta ajabata lakini asirratti kan inni dhaabatu. Viidiyoo itti aanullee bifuma kanaan isinii kan fennu ta'a. Yoo jaallattanii laayik sheerii gochuun dagatinaa isiniin jenna. Xumura irratti rakkoo fi sana waan argatuuf dhiyaate fakkaata. Meemee paartii lammaffaa waliin ilaallagaa.